السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجة أمتي قشتي أكمي نجا كيسني بكم جرتني تكنجا فياتا أبدي كبا رسكي بيدفين جرا أكسم وري ماتي كوتا تاني نجا بيسا جرتن أمتا قالي قدنا أفقلتوما لغا ربي أكسم مو وري ماتي كم كوهن تاني لايك كوتشو سبسكرايب كوتشو ماتي كم كوتي دبلا ما سنين جتشون بربادا لغا ربي ساعتي أما كان كيستي نما في غاري وجهچو هدو نمتي ألفات همتو نمتي يادوني مو باية سلبت كنافو يو همم كينيتو غاري ولي فيها نمي مو ساعتي دقدمي أفر غاري ولي فيها دو صدركا أكامي رجل نمي كان مدالي لالو جراني جزيهم دقافي نتتا لغا ربي أني جما كان كوتيني وفي أكبر بربادي متي متقشتي كسينا برتوانتي سينا بقبضن تكو لغا ربي أني وان مهم في اللي في التندبت فندر من ما التندبت واتك أكسيل وانتندبت انجرو واي جندما واي من ديرالي تك إمان كبان لغا ربي بولتك وان تدبتني سوبا جندما ما الفارساني تبي قد فتشو إما تكال الرانك وان واي كسيجتشو لغا ربي وانت كانت تنفكات واين جندما لجتشو جرين يكو كيستي أني كما كنت إنما فنجرة لغا ربي أني وفي كان كوتي وباقي نرغي مدباقي واهي نماتي واهي ريوتا كوتي تيف لغا أني ما بينا ما كان كيستا إيو جتشو لغا ساتي هجي راريامي فايجر هجي دابي جدامي هجي راريامي جتشو torban lamaaf sa'aatiin hojii dhaabeetti taa'eetu jira sababa namaatiif jechuudha. Yeroo tokko dhugaa rabbii gaarii namaaf ooluu jechuun nama tokko kaatanii gaafa jaallattan ani nama tokko gaafan itti dhiyaadhu dhugaa rabbii garaa qulqulluudhaan namatti dhiyaadha akka namaaf sharri of keessaan qabu. Hamtuullee namaa yaadu ani jireenyuma namaa keessatti jechuudha. Nama tokko nan arga dafee namatti hin siqadhu silaan kan kooyyuu jechuudha. nama tokko amma fakkeenyaaf namni tokko nama tokko yoo arge ammoo mashqaabbatee maal jedheetu bakka ooyisee maal jedhee ani haala isaa akkasiin qabu tasuma jechuudha. Haala isaa akkasiin qabu silumaan kan kooyyuu nama ragaa jetteedha. Nama tokko immoo gaafan argu akkuma argee ittiin dhiyaadhu nan laala dura maalummaa isaa eenyu akka ta'e maal akka ta'e suuta jedheen itti bara. nama kamiifuyyuu immoo jechuudha dhugaa rabbi nama kan nama argu rabbi tokkicha miti namni nama argu ofii kootiira namaafan jiraachuu yaada gizee hunda jechuudha. Amma fakkeenyaaf an biyya namaa kanan dhufe maaliif hojjedhee argadhee fayyadamee ofis fayyadee maatii kan koo fayyaduufan kanan maatii koo dhiisee biyya koo dhiisee dhufee biyya hambaa jiraadhaa jiru jechuudha. Biyya hambaa kun immoo mana ormaati miti mana arabaati miti. Gaafa bishaaniif minaan kan keenya waanuma tokko irratti kaatee wallabdee ka'ee ba'ee jennaan kaatee baata. Kontoraatii yoo taate tikkeetii sii guutamaan deemta bakkee dhufta taanaan immoo akkuma taaksii dhufteen taaksii qabadhu ba'edha kan jedhamu. Deebiin arabaa kanumaa jechuudha. Ani waa baay'ee waan hin argee jiruuf jechuudha. Dhugaa yeroo baay'ee gizee tokko taa'ee gizee yaadu baay'ee gaafii natti ta'a wanti hundi dhugaa rabbi. Maali yoo jettanii ani hiriyoota kan koo baay'een jaalladha. As biyya arabaa kanatti hiriyoota danuu hiriyoota baay'ee obbolaawwan baay'een qaban. Dhugaa obbolaa gaafa siin jedhu obbolaa dhiigaatu hin taane isin eeggala yaada. Garuu nama akkamiiti namni isin itti dhiyaattanii nama tokko fakkeenyaaf gaafa inni arabaan dubbatu gaafa kolfee arabaan dubbatee maal jedhe isinitti fakkaatu nama gaariidha jettanii keessattuu namni gowwaan akka kooteetti siqa jechuudha. Bakka kun bakka hiriyaa dhugaa naa taate jettaniitti kan itti siqtan waan isin dhiwwanii jechuudha. Bakka ijoollee meeqa bakka hin jiru kanatti jechuudha. Akka jarri fayyadaman akka jarri hojjetanii argatanuuf bu'aa ba'ii meeqa keessa seenee warra ergasii damooza xiqqoodhaan bakkee hojjetan akka jarri damoozii guddaan kaffalamuuf
madaamii bakka natsaannatiin jiru dhufanii akka jarri galanii akka jarri natsaannatiidhaan jiraatan akka jarri boqonnaa argatan godhe. Ijoollee meeqa jechuudha. Mucaan tokko silkiidhumaan bilbilumaan wal beekna. Akkasii mucattiin ani eegu mucattii mataasii dhukkuba sammuudha qabdi. Kanaafiyyuu isiin eega sa'aatii 24 sana achitti immoo cidhaatee jira. Waa baay'ee jira. Kanaafuu hedduu sammuun na jeeqamee jira. Na gargaaruu dandeessaa jette. Kanarratti immoo dhugaa Rabbi cakkanuu hin danda'u. Siinumaan kan koo gaafan kan laqamuyyuu jechuudha. Waan isiin dhibu. An ofii kootii baddalamee ofii kootii rakkadhee hiriyoonni kan koommoo akka jarri jireenya gaarii jiraatanidha kan ani yaadu. Garuu namni akkasitti isin hin jaalladhu. Nama akkamiyyuu yoo jaallattan yoo akkamiin garaadhaan iyyuu itti siqtan jechuudha. Namni keessi isaa badaadha. Garaa isaa argachuu hin dandeessan. Waan isin ajaa'ibu. Dhugaa Rabbi ani waa baay'ee waan keessattuu ani yeroon biyya jiru haala nama tokko adda baasee beekuu hin danda'u. Hiriyaa baay'ee illee hin qabu ani gaafan biyya jiru jechuudha. Ijoolluma safaratti wajjin dhaladhee wajjin guddadhe wajjin baradhu jaruma jarri akka obbolaa kootiiti. Wanti addaan jiru bakka isa fageessitee bakkeerraa bakka adda addaarraa maaliidha sila waan tokkoyyuu hin beeku. Laayifii maalii waan jedhamu biyya keessatti akka dabarseeyyuu hin beeku. Waan isin ajaa'ibu jechuudha. Waa baay'een arge biyya namaa kana dhufe keessattuu haala nama keenya dandeessanii wajjin jiraachuun yoo gaarii yaaddanii famtuu isinitti yaada. Hiriyaa kooteettanii waa baay'ee itti dubbattanii garaa keessanitti agarsiistanii bakka hiriyaa kan koo gaafa gammachuu gaafa rakkoo jettanii garaa keessanitti agarsiistanii waa baay'ee dubbachuu dandeessanii nama akkasiin. Keessattuu nuti Oromoon dhugaa Rabbii garaan kan keenya qulqulluudha. Ufumaan qabeeyyuu jechuudha gaafan dubbadhu. Garaan keenya hedduu qulqulluudha. An ofirraa qabee gaafan yaadu jechuudha. Ana namni baay'ee na baddale. Hiriyootumti koo jechuudha. Jaraaf biddeena baasee anatti as deebi'anii anatti as garagalanii jechuudha. Nama 7 hojiirra na ariisise. Waan isin ajaa'ibu. Ambu'aa bahee meeqa keessa darbee dhugaa Rabbi naaf dhiisu soba meeqallee sobee waa meeqa jedhe ijoollee baay'eedha. Keessattuu mana hin jiru mana guddaadha. Mana hoteelaati. Mana maatii baay'eeti. Ijoollee danuu fide hojii seensisiiseera. Akkasuma immoo bakka hojiitti kaastamirii mo'atan ijoollee nama Araba baay'ee waan an arguuf na gaafatu. Ijoollee baay'ee hojii seensiseera. Ijoollee baay'eedhaaf biddeena baaseera. Biddeena kan namaa baasu Rabbi. Jireenya koo keessatti ani namaaf yeroo hunda gaariin hawwa. Rakkina namaa arguun jaalladhu. Ani rakkadhee namni sun utuu rakkatu dhiiseeti kanan barbaadu. Dhugaa Rabbi. Garuu namni tokko gaafasiin nama tokkoof gaarii yaaddan. Maaliif deebi'aa hamtuu isinitti yaada? Maali kun? Dhugaa yeroo hunda gaafii natti ta'a. Waan isin ajaa'ibu. Ijoollee meeqa jechuudha. Ijoollee asuma jechuudha. Olluma kana. Arabni takkatu waa irraanfatti hin beektan. Naannoodhuma ani jiraadhu keessaa jechuudha. Cidhaatii waan adda addaa namni baay'een safara kana gaafa dhufanii seenan warri bakkee hojjetan. Ji'a 2, ji'a 3, ji'a 1 akkas hojjetanii warri bahan mana nu jiru kana hedduutu hawwu. Jarri keenyas alhamdulillahi rabbil alamin nama nagaa nama kairii nama guddina namaatiif yaadu nama sharii namatti yaadu miti. Dhugaa Rabbi. Nama ijoollee rakkatanii bakkee jiran nillee gargaaru jechuudha. Maatiin nu bira jiru jechuudha. Ijoolluma dhufanii as ollaa kan hojjetanii madaam isaaniitiin utuu waliin galiin ka'anii ba'an guyyaa tokko argine waliin baga bilbila kan koo qabatanii yoo ba'an na dubbisu naan haasa'u.
akkas ta'e akkasii akkana rakkadhee akkana yoo jedhan dhaqeetanii madaamii koottiin soba. Mucaa akkas bakki wayii kiftatee wayii yoon arge dafee jechuudha. Akkasii ijoollee akkasii wayii haala qabdii maalidha? Ekelee ollaa keetii sanaan wallaltee madaamii ollaa keetii mucaa warra obboleessa keetii akkasiitiin wallaltee baateen jedhu. Akkasii baay'ee miskiina akkasii jedheen fidee galche. Dhugaa ijoollee meeqa hojiiyyuu jechuudha. Ijoollee hojii akkasii dandeettii akkasii qaban dandeettii addaa akkasii qaban maaliif nama baay'ee jira. Nama mooyaa garaa qabantu jiru. Hoteelaa kana keessa jechuudha bakka nu jiraannu ijoollee meeqa fidee jechuudha. Nama biraa hojii dandeettii adda addaa waan akkanaa hojjechuu danda'u waan akkanaa hojjechuu danda'u jedhee fidee seensisee kan dur ergasii bakkeetti 300 kaffalamu 500 kaffalamu kan 200 1,800 seensisee dandeettii biraan qaban ijoolleen keenya baay'een hin beektan. Irra caalaan sidaatiidha kan hojjetan. Jaruma fidee jechuudha. Nama biraa hojjechiisee warra mana keessa jiru walii galee jechuudha. Warra mooyaa adda addaa qaban hojjechiisee jaratu hojjete jedhee fageessee agarsiisa. Hanga jarii baranutti warra mana keessaa birii kaffaleellee manuma keessatti namni barsiise ijoollee baay'eedhaaf biddeena baasee deebi'anii namatti garagalu. Deebi'anii nama kaadu. Deebi'anii nama gaafa darbee fi lafa baranii damooza gaarii argatanii jedhan waan keessaa ba'anii irraanfatu. Keessattuu ijoolleen kan keenya maaliif nama gaarii namaa yaade tokkoof deebinee yoo gaarii yaadne maal rakkina qabama? Maaliif garuu waan tokko wanti isin beekuu qabdanu sa'aatii 24 namaaf gaarii hojjedha hin baddanu yoomuyyuu guyyaa 2 guyyaa 3 fi sharrii yoo sitti yaadame hamtuu wayii sitti yaadame si kaffa'uu danda'a si aarsuu danda'a sammuun kee jeeqamuu danda'a. Garuu obsa qabaachuun gaariidha. Namni gaarii namaa yaadu gufuun akkamiyyuu kuffisuu hin danda'u. Dhugaa Rabbi. Namaaf sa'aatii 24 gaarii hojjedha. Gaarii hojjettanii deebi'ee sharrii isinitti yaada hamtuu isinitti yaada. Hojii keessanirra deebi'ee sharrii isinitti yaadee waamee qaxaxee isin ari'uu barbaada. Obsa. Ani waa baay'ee waan an argeef obboleewwan kan koo keessattuu ijoollee mana madaamii hojjetta. Dhugaa Rabbi. Keessattuu Dubaay keessatti suudiillee saraatenyaa tokko saraatenyaa 2 bakka tokkotti kan argamu malee irra caala saraatenyaa 2 yoo qaxaran Suudii keessatti. Dubaay keessatti garuu saraatenyaa 4-5tu qaxara mana tokko keessatti jechuudha. Isin walii galtee qabaachuu qabdan. Lammaffaa immoo kan namni amma fakkeenyaaf namni keenya yoodhuma kaatee aramnillee bakka haala keetii haala hojii keetii uma tokkoof kaatee bakka si amantee maal jettee akka ijoollee siitti kan silaal jiraachuu dandeessi. Isa argaa jirras jiraataa jirras. Garuu kanuma deebi'anii kan sitti inaafanii sharrii sitti xaxanutu jiru. Waan isin ajaa'ibu. Nama eessa keessaa fiddanii eessaan geessantu deebi'ee sharrii isinitti yaada. Maaliifuu isin sa'aatii 24 namaaf khayrii yaada. Hamtuu yaadinaafi jazaan keessa Rabbi biraayii kan argatta. Anallee warri ani rakkina hedduu keessaa isin baasee sababa keessan hojiirraallee ari'ame. Alhamdulillah. Garuu namni khayrii namaa yaadu hin badu. Ani ijoollee baay'ee of beektu ijoollee baay'eedhaaf biddeena baasee jira. Ijoollee meeqa kan hojii dhabanii hojii hiikanii kan tasfaa kutaniillee biyyatti galuudhaaf dhumarra gahan hadheessa akka jirtan hin wallaaltan. Maaliifuu ani hammas gaarii hojjechuu ittuman fuufa. Ekelee akkas natti garagalee sharrii natti yaade jedhee wanti duubatti deebi'uuf hin jiru. Hanga Rabbi naa laaffise.
dhugaa rabbi khayrii hojjechuurra gaarii namaaf yaaduurra nama guddisuurra duubatti hin deebi'u. Isinillee akkuma kanku gaarii namaaf hojjedha. Gaarii hojjettan hin baddan obboleewwan kanku. Nagaa naaf ta'a.